Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Asteer Tube MN baga nagaan gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan isiniin jenna. Akkasuma obboloonni koo kabajamuuf jaallatamu ammallee irra deebi'ee baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. YouTube chaanaalii Asteeriif warri maatiin taane subscribe gochuudhaan maatii ta'a, warri immoo maatii taatan share, like, comment gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa Asteer maal qabattee dhufteen jechuu dandeessu. Asteer har'aa amsaa fi ashittiidhaan congratulation jechuun dhufe jechuudha. Isin bira haa ga'u, xalayaan koo jaalalaa isin bira haa ga'u, amsaa ashitti isin bira haa ga'u, xalayaan koo jaalalaa tabba bu'ee bahee tulluurra qaxxaaree tullurra qaari'ee isin biraa ga'u. Ana buletti keessan biraa kan ta'e kabajaaf jaalala baay'ee isin gammadee itoo argitanii alaalaan. Jaalalli walitti isin fidee abee jaalala kana fagoof dhiyoo hin qabu walitti fidee abee walitti qabee abeeti amsaa fi ashitti maqaa nutti gootanii congratulation horaa bulaa isiniin jenna. Horaa bulaa isiniin jenna, addaan hin bayina isiniin jenna, hamtuun isiniin argini gaariin isiniin darbini isiniin jenna. Isinitti gammanneerra. Dhugaa dubbachuuf ijoollee kanatti jechuudha. Baay'ee hin gammadee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif akkuma beektan obboloota kiyya sana dursaa obbolootni koo warri afaan Oromoo hin beekne ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአስቴር ቱብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ካም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉን ቤተሰብ ሆኑ። ነባሪ ወዳችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ከኛ ጋራ ሆኑ እላለሁ። እንግዲህ እሷ ለአሽቲና ለአምሳ ኮንግራጁሌሽን ለማለት መጥቻለሁ ማለት ነው። እነሱ ቤትን ባንሄድ በቃ ባለንበት ቦታ ሀሳባችን ብንገልጽ እንኳን ደስ አላችሁ። የወንድሞቻችን ደስታ፣ የእህቴ ደስታ፣ የወንድሜ ደስታ ደስታዬ ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት መጥቻለሁ ማለት ነውና እና ሰው ሲደሰት አብሮ መደሰት፣ ሰው ሲያልቅስ አብሮ ማልቀስ እና እንደዛ ነው ነገሩ እና በጣም ደስ ብሎኛልና እንኳን ለወሬ ብቻ እንኳን ለዝም ብሎ ወከባ አለ አይደል? ፍቅር የለም ይባላል፣ ግን ፍቅር አለ። ሰው ነው ፍቅር ያላወቀበት እንጂ ፍቅር መቼም አይጠፋም። ፍቅር እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ፍቅር ምን እንደሆነ ሳናቅ ሳንረዳ ዝም ብለን ለጥቅም ከሆነ አዎ ፍቅር የለም። ለእውነት ከሆነ ግን ፍቅር አለ ለሚያቅበት ማለት ነው። እና ለቁሳቁስ ላይ በቁሳቁስ አላፊ ነገር ላይ ከሆነ አዎ ፍቅር የለም። ለምሳላችሁ ቁስ ላይ የተመሰረተ ፍቅር በቁሳቁስ ላይ አልፊ ነገር ላይ በተመሰረተ ፍቅር መቼም ቢሆን የለም፣ ይፈርሳል። በእውነት ተዋዶ ተከባብሮ ተዋዶ ከሆነ እውነተኛ ፍቅር ላይ የተመሰረተ ደግሞ መቼም ቢሆን አይፈርስም ማለት ነው። እና ይሄንን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰክርልናል። ስለዚህ አሽቲና አምሳ በጣም ማለት ነው ስለናንተ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ለወሬ ብቻና ለጉራ ብቻ ሆኖ እንዳይ እንኳንም አልቀራ እንኳን አንድ ሆናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቤታችሁን ይባርክ። በቃ ልጅ በልጅ በቃ ይባርካችሁ፣ በሁሉም ተባረኩ እያልኳችሁ በቃ የነሱን ደስታ ተካፋይ ሆኜ እኔም በአሳቤ ደስ እንኳን አላችሁ ለማለት መጥቻለሁ ማለት ነው። እና ብዙ ሰዎች በሚዲያ ላይ ይታወቃሉ። በአብዛኛው እንግዲህ አሁን እንደምታወቀው ሰው በአካል ይልቅ በሚዲያ ነው እየተዋወቀ ያለው። ግን ከታወቀ ሰዎች ከታወቁ 100% 10 አይሞላም የሚጋባ እውነተኛ ላይ የሚመሰረቱ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ደግሞ በቃ ተጋብቶ ተያይቶ በተግባር ስላየን በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው።
Innaa akkuma beektanii kabajamoo obboloota kiyyaa maqaan nuti godhaniiru jechuudha. Haamsaa fi ashittiini akkuma Nasirii Aannolee jechoota bira darbee gaa akkuma beektanii sana kana waan isiniin jedhu hin jiru jecha Nasirii Aannolee otoo hawwii toon fuudhiini mucaan kun jechuudha murteessee uummata kana uummata hawwii irratti duulee irratti illee murteessee himee akkuma murteessee dubbate sanas immoo tagbaariidhaanis immoo godhee argisiisee jechuudha. Even amma bahee eenyuyyuu hodhufee hawwii irratti nama biraa nawwu akkuma jedhee dubbate itti fufee jechuudha. Rabbillee ilmoo lammataan isaan eebbisee jechuudha. So akkanadha jechuudha. Kanatu barbaachisa. Malee laphee shamarranii cabsanii deemuun shamarran wajjiniin jireenya jalqaban yookiis immoo jaalala jalqabanii bu'aadhaaf itti dhufu osoo hin ta'in dhugaaf itti dhufu shamarranis dhiiratti gaafa dhuftu qabeenyaa isaa maalsaa laaltee osoo hin ta'in dhugaadhaan namni sun yaada maalii ishii qaba, namni sun kabaja akkamii ishii qaba, namni sun ilaalcha akkamii ishii qaba jechuun nama jireenya kootiif waliin adeemsisaa jedhu isa jalqaba irratti hundi keenyayyuu akka amantii keenyaatti abbaan kennaa gaa'ilaa Rabbi Waaqayyoodha mitiire. Kanaaf isa kennaa gaa'ilaa ta'e Waaqayyoon kadhachuudha. Itti aansuudhaan immoo ofii keenya namni nuti gaa'ilaaf wajjin adeemnu nu deemsisa jennu kun just waa'ee gaa'ilaas waan beekuu baadhee namoota gaa'ila dhaabbatan jidduu jiraachaa jira waan ta'eef kanaaf jennaan sirumattuu gaa'ilaa sirumattiyyuu gaa'illi kan dhaabbatu dhiifama sirumattiyyuu gaa'illi kan dhaabbatu qabeenya irratti otoo hin ta'in jaalala irratti qabeenya shamarri tokko dhiira tokko gaafa jaalattu qabeenya isaa ilaaltee yoo jaalatteetti ta'e tarii qabeenyi inni qabu tokko gaaf tokko hin dhumuu hin oolaa gaaf tokko immoo akka ishii yaadde sanatti argochuu dhiisuu dandeessi. Innis immoo qabeenya irratti shamarran tokko murteessee jaallata yoo ta'e qabeenyi sun hin dhufas jechuudha. Yoo ta'e iyyuu malee obboloota kiyyaa aan fakkeessuuf otoo hin ta'in dhuguma dubbachaa jira. Qabeenyi gammachuu keessaa hin kennaayi. Kana jechuun qabeenyi hin barbaachisu miti maateriyaaliin hundiyyuu nu barbaachisa. Garuu maateriyaaliin hundumtuuyyuu mana guutee jaalalli yoo jiraachuu baate እርካታ የሚባል ነገር አለ። እርካታ ከሌለ የውስጥ እርካታ በቃ ማለት የውስጥ ደስታ የማይሰጥ ከሆነ ሀብት ብቻ ኑሮ ሁሉ ነገር ሁሉ ማቴሪያል ሞልቶ ግን ውስጣችን ደስተኛ ካልሆነ ይሄ ነገር ያዛልቃል ወይ ማለት ሀብት መኖሩ ጥሩ ነው ግን ደግሞ የውስጥ ደስታን ይሰጣል ወይ? እና ስለዚህ በቁሳቁስ ላይ የተመሰረተ ትዳር የተመሰረተ ፍቅር ሳይሆን በእውነት ላይ የተመሰረተ እውነተኛ ነገር ላይ እውነት ለምን አይወድቅም ፈተና ሊኖር ይችላል እና እውነት ላይ የተመሰረተ ህይወት ትዳር እንደዛ ነው። ይሄ ነው የሚያምረው ማለት ነው። እና baay'ee namatti tola kanaaf jennaani dhiirris ta'e shamarranii jaalala dhugaa irratti murteessanii hundeessanii gara jireenyaatti deemuudha malee inni waan qabeenyaa hin qabneef ishii waan qabeenyaa qabduuf faallaa kanaa walitti deemuu miti jechuu barbaadeetanii maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf qabeenyi hoo jiraate isaan lama waliin jaalatan yoo ta'e yoomiyyuu taanaan gammachuun qaban jechuudha. Yoomiyyuu taanaan gammachuu walitti hin qaban jechuudha. Ani fakkeenya tokko sinitti himuu jechuudha. Ijoollee wayitu jira. Umurii isaanii maleeti wal jaalatanii haa ta'uyyuu malee homaan qaban ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf ishiin boqqolloo xabbasti. Inni immoo wanuma argee hojjeta jechuudha. Garuu wal jaalatanii jiru jechuudha. Yaa hollaadhaan hin beeka. Bakka ijoolleen kun yeroo hundumaa jechuudha. Akkam bakka ani ija
yeroo ammaa mataa isaa yaadadhu imimmaantu na qaba jechuudha. Innaa maali yoo dhiistee inni kaan ishiidhaan maali yoo isa dhiistee jedhuun inni maali yoo ishii dhiistee jedhuun isaan jechuudha. Garuu isaan wal jaalatu jechuudha. Lolli wayii ka'ee wayyoo eessa jira jettee bakka lola akkamii keessa baatee fiigdee isa barbaadde jechuudha. Inni yoo waate tokko qos jedhe innis akkasitti fiigee ishii barbaada jechuudha. እና ijoolleen kun garuu maan qabanii ያው harkarra ijji wada ka ijji wada af ነው የሚባለው አይደል? እና harkarraa gara afaaniitti wajjin jireenya isaanii kan bulan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gammachuu qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka walitti gammadu waliin taphatu gammachuu waliin qabu jechuudha. Baay'ee na ajaa'ibu. Namoonni kaan immoo otoo qabeenyaa qabanii otoo nyaatanii uffatanii dhuganii mana bareedaa soofaa bareedaa qabeenya bareedaa keessa otoo jiraatanii walitti gammachuun qaban hirkaataa waliin hin qaban walitti keessa isaanii walitti hin boqotu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Durumayyuu jaalalli isaanii qabeenya irratti hundaa'e malee jaalala irratti waan hin hundoonneef jechuudha. So jaalalatu qabeenya fida malee qabeenyi jaalalan fidu. Ana biratti akkasidha. Qabeenyi jaalalan fidu. Jaalalli garuu qabeenya fiduu danda'a. Jaalalli si keessa jira taanaan waan hundumayyuu hojjettee argachuudhaaf reediidha jechuudha. Hojjettee argachuudhaaf wanti si dhoowwu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu dhiirris haa ta'u shamarran qarshii irratti qusaaqusii waan darbu irratti hundooftee shamarran hin jaallatin qusaaqusii waan darbu irratti hundooftee dhiira hin jaallatin jechuudha. Jaalala dhugaa qabaadhuu fi kabaja qabaadhuu fi maatii isaa kabaji yaada waliif hubachuu wanti inni jibbu wanta inni jibbu wanta inni jaallatu immoo jaallachuu fi yaada wal jijjiiruu tasgabbaa'uu shamarran yeroo baay'ee nuti tasgabbaa'uu nu barbaachisaa. Jarjartuu wayii ta'uun hin barbaachisu. Jira miti abbaa manaa keenya amma iyyuu hoo ta'e kabajuun dirqama. Innaa kanaaf jennaan gaa'ela keessatti immoo gahee guddaa kan taphatu ba'aa guddaa kan irra jiru ogummaa fi hubannaa akkaataa ishiitiin gaa'ela ishee qabattus kenneefii kan jiru shamarran irra jechuudha. Kanaaf jennaan buloonni keenya shamarranii asumaan jabaadhaa. Jaalala dhugaa irratti hundaa'a malee jaalala bu'aa irratti hin hundaa'ina. Dhiironni illee piliis laphee shamarranii caccabsaa kan jirtanii jijjirtu. Baroota kana keessa immoo dhiirota laphee shamarranii cabsanii bulleessanii akka dhadhaabaqsanii miidhanii deemantu jira. Shamarri baay'isawee nama jaallattu nama jaallannaan beektee nama jibbitu jibbinaan deebitee beektee immoo nama jaallattu. Shamarri yoo nama jaallatte jaalala dhugaa nama jaallatti fakkeessuu hin ta'u. Garuu kanaaf jennaani hundi keenya iyyuu rabbii keenya sodaannee dhugaadhaan nama wajjin haa jiraannu. Isiniin jechuun barbaada bolootan kiyya kabajamoo. Kanaaf ijoolleen baay'een onlaayinii kanarraan wal jaalatu bakka wal jaalatanii waan hunda icciitii isaanii waliin dabarsanii dhumarra ga'anii sababii qarshiitiif sababii bu'aatiif jedhanii wal diiguu jechuudha. Icciitii wajjiniin dabarsan seenaa wajjin dabarsan fuudhanii wal saaxilu jechuudha. Maaliif bu'aa irratti waan ta'eef. Kanaaf jaalalli keenya yeroo hundumayyuu bu'aa irratti toon ta'in dhugaa irratti akka ta'u isiniin jedha. Ashitti fi amsaarraa baradhaa isiniin jedha. Lolli guddaan ka'eera jechi guddaan ka'eera. Garuu bakka ishiinis jaalala dhugaa murteessite innis jaalala dhugaa murteessite rabbis immoo waliin isaaniif uume wal arganii jiru. Ammas majammaraan isaanii akkuma argine dhuma isaanii waaqayyo haa bareechu isiniin jechuun jaalla. Obboloonni koollee gara fuulduraatti ana dabalate sin dabalate gaa'ela godhachuuf deemtan hunda keenya iyyuu rabbii jaalala dhugaa nu keessaa kaa'u. Egaa baay'ee tokko natti tolee baay'een gammade jechuudha. Kanaaf jennaan ashitti fi amsa maqaa nutti godhaniiru ijoolleen baay'een miidiyaa kanarraa wal baranii kan wal saaxilanii kan qullaa wal dhaabanii kaan amma lubbuu wal dabarsaniitti eegaan jechuudha. Isaan kun garuu kabajaan nu gahanii maqaa nutti godhanii jechuudha. Dhiironni illee obboloota kanarraa amsaa fi ashitti irraa baradhaa Nasriyaan loon irraa hawwiirraa baradhaa isiniin jechuun jaaladha. Adaraa keessan
dhiironnis laphee shamarranii madeessinaa. Shamarranis laphee dhiiraa madeessinaa. Bu'aaf walitti hin deeminaa, dhugaaf walitti deemaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo immoo gaa'ela isa biraa kennama waan ta'eef gaa'ela gaarii kan isa biraa ta'e kan ijaaramee hin diigamne nu hunda keenyaaf haa kennu. Warri gaa'ela godhatanii jirtan immoo gaa'elli keessan amma dhumaatti jaalalaaf nagaa wajjin jiraadha. Warra gaa'elaatti galuuf deemnu immoo waaqayyo kan milkii nu haa taasisu isiniin jechuu jaalladha. Kanaaf bara nuti keessa jirru kana keessatti immoo namni yeroo qarshiidhaan walitti deemu, namni yeroo bu'aadhaaf walitti deemu ta'aatii jira. Kun garuu ta'uu hin qabu, dogoggora. Dhugaa dubbachuuf jaalala dhugaa walitti deemuudha. Jaalalli jiraanna waan hundiyyuu jira. Dhugaa dubbachuuf in jira, hin hojjetama. Namni tokko fayyaa qaba taanaan, namni tokko jaalala waliif qaba taanaan biyyi keenya kan jeeqamaa jirtuu fi biyya hamba nuti keessa jirru caala qabeenya qabaattee miti. Garuu biyyi keenya kan jaalala dhabdeef kan nagaan biyya keenya jeeqamaa jiru malee otoo nuti tokko taane albuuda bakka qilleensa biyyi keenya qabdu biyyi biraan qabdu ture. Maaltu dhabamee jaalala. Jaalalli hin jiru taanaan waan hundumtu duwwaadha jechuudha. Shamarran tokko waxii baay'ee mi'aawu hojjetteetti dadhabdee yoo soogidda dhabe dadhabbiin suni faayidaa tokkollee hin qabaanneef jechuudha. Dhamdhama ishii sana yookiin dhamdhama hojiin ishiin hojjettee sana baay'ee mul'achuuf hin dandeenye jechuudha. So jaalalli hin jiru taanaani qabeenya fe'iyyuu jiraatee jennaan jaalalli hin jiru taanaan faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf rabbiin jaalala nuuf haa kennu isiniin jedha. Ashitti fi amsaa immoo baga gammaddanii Dr. Naafi Yaadinillee akkasuma hundi keessan baga gammadda isiniin jedha. Turtiin keessan walii waan ta'eef guddaanaaf galatooma obboloota kiyyaa. Egaa sagalee koo dafee dafee dubbadha. Akkasumallee sagalee gadi qabeetanin haasa'aa jiran isiniin jedha. Kan egaa sila qoyyaachuu sila addaammaxachuun hasaabeen ደግሞ አዳምጣችሁ በሀሳባችሁ ደግሞ ስለምትገልጹን ከኔ ጋራ ስለቆያችሁንም ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድ የአገሬ ልጆች ክፉ አይንካችሁ፣ ተባረኩልኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንመጣ ደግሞ እግዚአብሔር በሰላም ያቆያችሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ በርቱ። Nawali waan taartaniif amma yoona guddaanaaf galatooma isiniin jedha. Kabajamtoonni hordoftoonni keenya ulfaadhaa, kabajaa argadhaa, jabaadhaa isiniin jedha. Naa eebbifamaa isiniin jaalla isiniin kabajaa. Sagantaa biraan immoo walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.